shanan keessa jaalawwan kiyya sadii jabeessa sadeen jabeessinaan lameen haftanii jabeessan salaata asrii ishaa'ii fi salaata subii dhiirummaa keessan gootaa yoo ta'uu feetan salaata sadeen tanarratti ilaala ati salbii duraa jirtaa salaata tana sadeen salaata ishaa'iitis jabduudha jaalawwan kiyya maqmaqsatti oromoo maal jettanii beektaa salaatni shanii nama shan dhabdee jaa ni beektanidha salaanni shanu mami shani moome cal jettan booman wallahi isin akka peenxootaati peenxoonni salaanni shanii garuu musliimoonni akkaataan itti salaatan dogoggoraa jaanii bara salaanni shan ka jaamte salaata subiitii fi salaata magribni rakaa meeqa salaan subii meeqa salaan meeqa walitti jarri kun miskiina moo miskiinaa miti nutumattuu bishii godhuu godhanii bara wallahi dardara garii biyyi warratti godhe jira bar lameenuma tana nama salaatu jira jedhee nama naayimee jiraan salaatti shan nama shan dhabde salaanni zuurii eenyu dhabde ni beektanii qotee bulaa dhabde oduu eeruu isaa san qotatee bishaan obaasuu maagada oduu kana jiruuti salaanni zuurii isa dabarteetiti rabbii isaa waliin wal iyaadu billaa wal dhabee jaalawwan kiyya salaanni asrii eenyu dhabde ni beektanii naggaadee dhabde inna allaha ghafuurun rahiim oto waja'uuti niiduu achi jirtu naagan awo offinaa godha anuu naggaadee bara naggaadee salfi dura salaatu rabbi sinaa ta'isu inna allaha ghafuurun rahiim oto waja'eetuma meeshaa isaa oduu taan gabbuusee tottolchuutiti asriin isa dabartee rabbi isaa walii wallan magribni eenyu dhabde ni beektanii shamara dhabde oduu ammaan tana faa gaafa duraa ijoollee deddeebisti ammaan tana zii alwaanii fi qaanaa oduma laaluu jirtuuti waan xuuxanii jira gaayyaa san oduma irra keessee hogguta kaan dhowwayyattuuti rabbii sii walii wal dhabdee siin jedha salaanni ishaa'ii eenyu dhabde ni beektanii manguddoo dhabde ofii nu godha gaarra baafanneetuma deemna waan nuti rabbii jira yoo guyyaa biraa nu yaa'u waattaniis alhamdulillah masgid xaaliyaan itti ustaad abdurrahim na beeka khatiira masgidaa qaba obboleessa qallee baala keessaa manguddoo dhabde ara baafanna otuma jaanii achuma ciisu irriibii isa kute jaalawwan kiyya nuti rabbii isaa walii wallan salaanni shanaffaa salaata subiiti salaanni subii eenyu dhabde ijee hin sodaatini ijee yoo daldala dhabde nuti odoo takkaa walii janajjanee daaraa wal godhuuti salaata subii dhabe obboleessa rabbii isaa walii wallan أبو ورّا صلاة شنين رتو دو مربي زناتا وليقلوا تجرامتي مسجد والنجارة مسجد مؤمنو تاتو تبرج مسجد كيستي صلاة ودان علمي كيستي قرأ ودان دعوة كيستي قرأ مسجد كيسن وان توكو غفون تبقى كيسن تقول أبان فدي عقيدة فاسدة وفي أكا دارا نقول إيماني علمي كيستي جلق أبو قمنا نتيجنا أمان تنجلق أمنا asitti kitaaba kaayamiiti jiraami usul falata hundi sadeensan san qara'uu jaalawwan kiyya achirraa jabaanni arba'uun achuma keessaa qabdi isii san qara'uu eegasi riyaadu saaliin nutti jabaata yeroo lammadaa irra deebi'u eegana buluugul maraa qara'uu nu jabaata xiqqoo isiin jabduudha ammas lammada eegana tajriida eegasi barsiisaan keessan amma jabeenya keenyaatti nu laaleeti kitaaba rabbi nu laaffisi akkasitti qara'aa dhufuu qabna da'awaadhaan masgiida keenya bareechuu isin cufaatu masgida kana warra masgida kana osunte warra dirreda wa cufaati beki bakka cufa dheetanii da'awaa godhu dheeruusan masgida mu'mintootaatutu jiraachisa warra masgida jiraachisu rabbi sinaa godhu dardara islaamaa cufaatu rabbii shumburroo masgida rabbii isaanaa godhu akkanaan isinin jaa masgidni jaalawwan kiyya ka islaamaa bakka tarbiyaan itti kannamtu